Maqaan koo Kumashii Gaaddisaa Bultoon jedhama. Bakki dhaloota koo Shawaa Lixaa Godina Amboo magaala Baabbichaatidha bakki dhaloota koo. Biyyi ani hojjechaa jiru biyya Joordaan magaalaa Irbid safarri ani jiraadhu Hariima Beetaraas kan jedhamudha. Ani erga dhufee ji'a kurnaffaa keessa jira biyya kana. Afaan illee hin beeku, haaraadha reefun biyya kana dhufaa jechuudha. Madaamiin koo baay'ee humnaa ol na darartiin erga dhufee hojii baay'ee ulfaataan hojjedha. Bakki ani jiraadhu jarri mana lama qabu, bakka lama qabu, mana darajaa lama qabu. Kana hunda kanas addawana maatiin ana faana nama torbadha. Sidaatii mana kana hundaa jechuudha. Kilaasii mana iddoo lama qabanii kana hunda kanas addawana nyaata. Darakinni nama kennan inshallah rabbi rakkotan keessan haa baasu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jarra jirtu baga jiraattanii ashamaar kafuu nuuroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi faana haa jiraatuun isiniin jira. Obboleettiin teenyatuun akkuma viidiyoo irratti agartanii kan isin jiraattu biyya Joordaanii keessa. Biyya Joordaanii keessatti rakkoo hamaa keessa jirti, dararaa hedduu irra gahaa jira. Viidiyoon baay'ee dheeraadha. Ramuri dhugaan sanan jaabulii wanti akkatti manaa bahan beekan malee bakka gahanii fi akkatti manaa bahan beekan malee bakka gahanii fi akkatti garaa rabbitu beeka. Obboleettiin teenyatuun akka amma jedhaa jirtutti Joordaanii keessatti baay'ee dararaa hamaa keessa jira. Mana lama qabanii mana lachuun na hojjechiisanii na dhukkubas gaafa mana lama na hojjechiisanii an dadhabee biirootti na deebisaa jiru. Biirootti sin deebisu naan jettee nagalchillee jennaan singalchullee naan jettee warra biirootitti illee dawwalee jennaan akkasumatti cakkanii dalaginaan jedhanii jette. Duukaa biiroon furmaata namaa godhee yookaan immoo ijoolleen teenya hordoffii gara biirootiin qabaattuuti. Miidhaan garaagaraa haga lubbuu ofii dhabuu irraan gahu ture. Wanni ijoollee teenya rakkisaa jiruu fi dararaa guddaa irraan gahaa jiru warroota biiroodhaati. Osoo ijoolleen rakkoo himattuu achumatti hojjedhaa jabaadhaa achuma cakkanaa dalagaan hin jiru. Ijoollee hedduutu himata gaafa baatan dalagaan hin jiru achuma jabaadhaa dalagaa warroota jedhaniin oduu ijoolleen rakkoo hamaa keessa jirtu. Namuu gaafa biyyaa bahee kaayyoo mataa ofii qaba. Dalagaadhaa fi akka dalagaadhaaf akka dalaguu biyyaa bahee illee bareechisee beekaa jechuudha. Garuu immoo bakka namaan taane bakka hunda namaatii ol ta'etti gaafa ijoolleen dhattee isaanitti himattee yookaan itti iyyattu malsiin isaanii achuma dalagaadhaa jechuudha. Akka mucayyoon tun jettu baay'ee kana dhukkubaa jetti. Gaafa na dhukkuba jedhee anitti himadhu daraan dalagaa san caala waan akka zuuliyaadha. Minxaafiin beektani minxaafi lafa afamuu kana wallaahi yoo bishaan isaa dhuge isa mana keessa guddaa afamuu miti isa dikkaa ol fuudhuun hedduu takka ulfaataa jechuudha. Wallaahi maatsanii nama galabbaxa. Isiin akka amma jettutti zuuliyaa sana ol fuudhee miicee isa wajjiin kufee afaanii funyaaniin dhiinii na dacha'ee qaama salaatiin illee dhiigatu na baha. Akka waan dhugaas hin jira baqa marqumaan isiidha ciccitee wanatti fakkaata haala isiin himattu jechuudha. Baay'ee akka namatti dhagahama. Annaa bu'aallee hin godhadhe taa'uu hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u lafan naan maraa akka isiin jirtu rakkinni isiin keessa jirtu jismi isii qaama sirraayyuu ni beeksisaa jechuudha. Rakkinni hamaa keessa akka jirtu. Uduma akkasitti jiru na dhukkubee dadhabee ani humna kootii ol ta'ee jennaanii kifilii deemen ciisee jette. Gaafa kifilii deemee ciisu carqii koo na qabdee na gottottee osoo asii na gottottu fooqa na baaste lafarra osoo na harkistuu jette. Akkasumatti jiru biyya namaa keessa nama jiru tattaafadheetuma ka'ee dalagaa jammaree fooqa gubbaa baaftee darajaarra ol na baaftee akkasiin lafarra na harkiftee fooqa gubbaa na baaste. Masilaalirra koriiti maskootii nazzafinaan jettee maskootii qulqulleessinaan jettee gaafa maskootii qulqulleessuu lafatu naan maraa jettee dhaabadhee hin danda'u mana yaalaa nageessite manni yaalaa dhiiga waan takka hin qabdu qaamni isii goggogaadha jettee akkasiin jettutti afaanii funyaaniin qaama isii guutuu keessa dhiigni dhangala'aa jira waan ta'eef dhugaan isinan jira hedduu takka ulfaata.
manni yaalaa galchi jennaan ammaa fayyiti jettee didde jettee innaa dhiigan qabu sababa kanaaf yoo ta'e waan ta'eef yoo ta'e ka'ullee lafatu naan maraa. Gaafa isiin maskootii san nazzafinaan jettee maskootii san nazzafuuf gubbaa ba'u achirraa kufee duddi koollee na citee duddi koos na dhukkuba cinaachi gara tokkollee na dhukkuba jetti dhugaan isin jaa haalli isin himattuu fi waan isin keessa jirtu viidiyoo isii dhageeffadhee baay'ee takka waan qalbii nama cabsuudha jechuudha. Yaadaa namni waa itti himatanii fi bakki itti waa himatanii furmaata argatan hin jiru yoo rabbiif tokkicha atti iyyatanii rabbi sababa namaa godhee akkanatti kallattii kanaan miidiyaa kanatti iyyatanii gara naan furmaata wayii argattee malee ijoolleen teenya gara biiroodhaatiin furmaanni dhufuuf takka hin jiru. Dhugaan isiniin jedha qaama isiirraa beeksisaa akka isiin rakkoo hamaa keessa jirtu. Jiruu biyya namaa keessatti haati namaa namannaatu jechuudha. Haga gaafa isii keessaa baatuutitti isiin isiidhaaf hin naatu. Obboleewwan xiyya hundi keessanuu sheer godhaatii jajjabaadhaa sagalee ta'aa fi obboleettii teenya tanaa sagalee haa taanuuf isiniin jira obboleewwan xiyya inshaallah rabbiin aafiyaa isiidhaaf kenne yeroo gabaabaa keessatti bakka sanii fi mana san keessallee rabbiin isii haa baasuu wanni goonuuf hin jiru du'aa hima goonaa fi dhugaa rabbiin furmaata ofiin ulaatee jiru biyya namaa kana keessa rabbiin haa baasu. Baay'ee takka garaa nama nyaatti dhugaan isiniin jira. Gaafa qaama namaa keessaa akkanatti dhiigni dhangala'ee manni yaalaa dhiigan qabdu namaan jedhu miti. Akkanumatti yeroo takka yoo mataan nama dhukkube jedhee haga nama canaannaquu fi jiruu biyya namaa kana keessatti haga dhibbatanii jechuudha mana namaa keessatti namaa hin beekanii odoo dhibamteellee du'aa jiraattee odoo waan barbaaddes ta'aa jiraattee kiniini mana namaaf kennanii tarii deemi ciisi baqa. Daqiiqaan booda dalagaadhaaf si waamanii jechuudha. Baay'ee takka ulfaata jiruun biyya namaa keessatti matammaan illee qaama biraatii miti matammaan illee osoo nama dhukkubuu baate. Innaa wanti hundumuu qadara rabbiiti. Akka rabbi namaaf fedhe malee akka nu ofii feene miti waan ta'eef inshaallah rabbiin isii haa aafiu rabbiin isirraa haa fuudhu. Viidiyoo kana sheer godhaatii qaama dhimmi ilaallatu biraan gahaa obboleewwan xiyya sagalee ta'aaf isiniin jedha.